kutaa keenya irraa kana keessatti immoo ga'umsa qaamaaf yaada laalla. Dhaabbata yeroo tokkicha of eeggannoodhaan keessa seennudha. Keessaa ba'uun kan hin danda'amne jechuudha. Isa kanaan maal jettiin manni kiristaanaa keenya laphee yookiin illinaa isa jennu san jechuudha. Kanaan akka irraa faamne taasisa qaelli wantoota kana keessa darbe. Hundumtuu haala fi sirnaan haa ta'u. Kanaaf raawwii sirna gaa'elaa keessatti gaafa gallu gaa'elli haala qabaa. Raawwii gaa'elaatti bakka lamatti qoodama. Garuu gaa'elli tokko. Gaa'ela isaanii addunyaa wadhaan raawwatan akkam godhu. Amma immoo gara wangeela kana baratanii gara mana kiristaanaatti yoo deebi'an maal gochuu qabu? Gaa'ela isaanii akkamitti eebbisiisuu qabu? Geengoo maaliif taate? Qubeellaan tun maaliif geengoo taate kan jedhu. Kiristoos du'aa ka'eera. Innaa fi aangoo isaatiin seexanni hidhameera. Addaan bilisameera. Kanaan booda nagaa fi gammachuun ta'eera. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo maqaa Waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isiniin jedhaa akkam jirtanii. Ameen galateeffamuun amalamummaa isaa isa waaqummaa kan ta'e gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos maqaa isaa kan eebbifame fi galatoon haa ta'u ati keenya qulqulleetti dubaaroo maaramiin wareegamtoonni qulqulloonni akkaataa Waaqayyoon isaan kabajan maqaa isaanii kan eebbifame fi galatoon nama ta'an. Egaa kutaawwan darban keessatti kaayyoo gaa'elaa lamaan tokko daballee ilaallee turre akkasuma wantoota gaa'ela dura of eeggannoo gaa'ela dura guutuu qaban yookaan immoo of eeguu qabnu gaa'ela dura maaltu raawwatamuu qaba osoo gaa'elatti seenii kan jedhu wantoota tokko tokko kaasnee ilaallee turre wantoota gaa'ela dura qophii gaa'ela dura nurraa eeggaman keessaa qophii sammuu ibsinee dhaabnee jechuudha. Kutaa keenya irraa kana keessatti immoo ga'umsa qaamaaf yaada laalla. Gaa'elaan dura wanti nurraa eegamu inni biraa ga'umsa qaamaa fi yaadati. Qaamanis gahaa ta'uu qabna gaa'elaa fi yaadanis gahaa ta'uu qabna jechuudha. Kana jechuun maatiin keenya yookiin immoo hawaasni keenya illee gaafa dubbatan aqima Addaam fi aqima Yohaan geesse kan jedhan jira. Kanaafuu ga'umsa qaamaa agarsiisa jechuudha. Fi yaada. Namni gaafa yaada qaamanis guddate yookiin immoo qaamaan ga'aa ta'e kiristaana waan ta'eef kiristaan immoo adeemsa isaa hunda mana kiristaana keessatti waan dabarsuuf yaadanis hin cimaa jechuudha. Kanaafuu gaa'elaaf ga'umsi qaamaaf yaada murteessaadha. Dhugaa qabeessa kan ta'an namoonni hafuuraa kan wal fuudhan otoo waliin fuudhin yommuu wal ilaallatan ilaala fuufuu qaamni isaanii ga'aa ta'uu qaba. Yaadni isaanii ga'aa ta'uu qaba jechuudha. Beekumsa irree qabaachuu qabu jechuudha. Kana jechuun ga'umsa yaadaa qabaachuun abbaa keenya Addaam irraa ka'uu dandeenya. Abbaan keenya Addaam gaafa Sillaaseen yookiin Waaqayyoon cinaacha isaatirraa Yohaan uumee fi irriiba itti godhee uumee fi cinaa kaa'u sana lafeen kun lafee koo irraa foon kun foon koo irraa dhufte. Kanaafuu dubartii haa jedhamtu jedhe osoo homtuu itti himin. Kanaafuu yaada milchaachuun isa kanaa jechuudha. Ga'umsa qaamaa qabaachuun isa kanaaf irree bu'uura ta'a. Kaayyoo gaa'ela raawwanneef san yookiin immoo haadha manaa ziyaataa ta'u abbaan manaa sababa nu barbaachiseef san ga'umsan beekuun yaada bilchaatanaan beekuun gaa'elli keenya suni akka inni cimaa godhu akka inni jabaataa ta'u nu gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu ga'umsi qaamaa fi yaadaa gaa'ela keessatti murteessaadha. Rakkoon illee yoo uumame ga'umsa qaamaaf yaadaa yoo qabaanne yookiin immoo rakkoo isa furuudhaaf gahaa ta'uu danda'uu qabna jechuudha. Gahaa ta'uu danda'uu qabna. Yoo hirmaachisaa ta'e nama biraa hirmaachisa yoo ta'e nama biraa hirmaachisnee ofii keenyaa furuu dandeenya yoo ta'e furree eenyu ilaallataa kan jedhu sanuu adda baasuudhaaf bilchinni qaama keenyatii fi yaada baay'ee murteessaadha. Inni lammaffaan inni biraa bilchina hafuurawaa spiritual maturity. Bilchinni hafuurawaa immoo hafuuraan gaggeeffamuu humnaan osoo hin taane
dhiibbaadhaan osoo hin taane yookaan immoo yaada mataa keenyaa akka foon keenya jedhetti osoo hin taane hafuuraan gaggeeffamuu baay'ee barbaachisaadha. Isa dagaagfachuu qabna jechuudha. Kunis hafuuraan gulaaluun gadi fageenyaan wantoota ilaaluu irraa ka'a. Waan hundayyuu bifa hafuuraatiin ilaaluu madaaluu. Bulchiinsi hafuurawaa kadhannaa, tsoomaa fi sagada. Amantaa kana kan of keessaa qaba. Bilchinni hafuurawaa jechuudha. Akkasumas lubatti of agarsiisuu, dhiiga fi foon waaqayyoo fudhachuu, an balleessineef gaabbii galuu. Inni kun bilchina hafuurawaa qabaachuu qabna jechuudha dura. Wantoota kana jalqaba irra tireen goona taana yookiin immoo shaakaltii goona taanan gaa'elatti gaafa galle nu rakkisuu hin danda'u. Amantaadhaan yookiin immoo hafuuraan cimuu qabna. Hafuuraan cimuu qabna jechuudha. Hafuuraan kan nu cimsu immoo wantoota hamma kaane kana tsoomadha, sagadadha, kadhannaadha. Lubatti mataa keenya agarsiisuudha, fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuudha. Of tasgabbeessuu, fageessanii yaaduu. Inni kun bilchina hafuuraa jalatti ramadama jechuudha. Fageessanii yaaduu. Nama waliin akka walii gallee jiraannu nu taasisuu kan danda'u bilchina hafuurawaati. Yoo bilchina hafuurawaa hin qabaanne ta'e faayidaa fi qarshiidhaaf bitamuunis ni jira. Akkasumas wantoota eenyummaa gubbaa ilaalan laallee irraa ittiin bitamuu dandeenya. Eenyummaa gubbaatiin laallamuu dhiisu kan nu madaalchisu hafuura yoo cimaa taaneen, hafuura yoo bilchaannedha. Hafuuraan bilchaachuun immoo hunda caala. Yeroo hundayyuu wantoonni nuti bareedina qofatti yookiin immoo gubbaasaa ilaallu yoo ta'e hafuuraan cimaa ta'uu keenya agarsiisu jechuudha. Hafuuraan cimaa ta'uudhaaf garuu gadi fageenyaan ilaalu. Faayidaa irratti yookiin lalisa ijaan argamu irratti ilaalu. Fakkeenyaaf abbaa keenya Abrahaamiif Loox ilaaluu dandeenya. Jalqaba irraa kaasanii Abrahaamiif biyya akkamitti kennameef? Looxifoo biyya akkamitti kennameef? Biyya akkamitti deeme immoo Abrahaam? Abrahaam biyya lalistuu biyya bareedduu turte san keessa biyya hin beekne keessa deeme. Kana jechuun maalirraa maalitti deeme jechuudha? Ani ijaan bareeddee itti mul'atu sanirraa kan hin bareednetti. Kan dhiphina qabdutti deeme jechuudha. Looxoo gara galaana Yordaanos naannoo kan jiru gara Sodoomiif Gamoraa deeme. Biyya lalistuu jedhamtee kan beekamtu naannoo galaana Yordaanositti kan argamtu biyya lalistuu san deemee jechuudha Loox. Garuu immoo hin miidhame malee fayyadame Loox achi deemuu isaatiif. Biyyi sun gubbaa ishee alalisuu malee lafti ishee alalisuu malee jireenyi hafuurawaa ishiin waaqayyo wajjin qabdu. Bilchinni hafuurawaa ishee sirrii waan hin taaneef waaqayyoon magaalaa san ni balleesse jechuudha. Magaalaa san ni balleesse. Abrahaam garuu biyya san ni eebbisiise. Kanaafuu bilchinni hafuurawaa baay'ee murteessaadha. Gubbaa ilaaluu dhiisuu irraa nu wayilchaa jechuudha. Gaa'ela keessatti immoo kun murteessaadha. Gaa'elli gubbaa ilaalletii miti. Gaa'elli akkuma sirrii jechaa turre dhaabbata yeroo tokkicha of eeggannoodhaan keessa seennudha. Keessaa ba'uun kan hin danda'amne jechuudha. Xaaliyaa barreeffannee keessaa ba'uu dhaabbata hin dandeenyedha gaa'elli. Dhaabbata kanaaf immoo bilchinni hafuurawaa baay'ee barbaachisaadha. Sana qofa osoo hin taane dhaabbata badhaasa biraatirree nu argachiisuu danda'udha. Yoo seeraan itti fayyadamnee seera isaa mootummaa isaa nu dhalchisuu danda'u waan ta'eef bilchinni sammuu baay'ee murteessaadha gaa'elatti galuudhaan dura. Inni biraa kanaafuu gaa'elaaf murteessan bilchina hafuurawaati jechuun bilchinni hafuurawaa fuullee ija keenyaa sirreessinee akka ilaallu waan nu godhuuf. Fuullee ija keenyaa sirreessinee akka ilaallu kan nu godhu bilchina hafuurawaati. Bilchina hafuurawaa hin qabnu yoo ta'e akka silaasan taana. Lalisaa fuuldura keenyatti lalisee nutti bareedu qofaan laallamnaa jechuudha. Gaa'ela keessattis immoo qabeenya ilaalla yoo ta'e, fuula ilaalla yoo ta'e, gosummaa ilaalla yoo ta'e, guddummaa ilaalla yoo ta'e, kaayyoo jalqaba gaa'elli hundeeffameef san galmaan ga'uu irratti hanqina qaba jechuudha. Kanaafuu gaa'elli bilchina sammuu sirriitti barbaada jechuudha. Inni biraa bilchina xiinsammuu. Bilchina xiinsammuu ture ni gaafata. Saayikooloojii ni gaafata jechuudha gaa'elli. Bilchina xiinsammuu gaafa jennu xiinsammuun nama kamiyyuutu nama kamuu keessa ni jira garaagarummaa qabaatu malee jiraachuusaa. Amma inni cimina isaa garaagarummaa qabaatu malee xiinsammuu namni hin qabne jiru. Saayikooloojiin
nama keessa hin jira jechuudha. Namni hin qabu. Fakkeenyaaf isa kanaan maal jettiin manni kiristaanaa keenya laphee yookiin illinaa isa jennu san jechuudha. Illinaa. Gara sanatti finnaa jechuudha. Namni kamiyyuu hin qabeessa. Garuu immoo yoo balleessillee illinaan namaa yookiin immoo lapheen namaa hin sobdu. Qaamni sobu gurri keenya waan hin taane sobaan dhaga'e jechuu danda'a. Afaan keenya sobuu danda'a. Iji keenyas sobuu dandeecha. Argee jechuu dandeecha waan agarra. Arrabni keenyas sobuu danda'a. Illinaan namaa garuu sobdu. Maarree hafuura waaqayyootu keessa jira waan ta'eef hin sobduu jechuudha. Gaafa nuti yakka wayii raawwanne balleessaa wayii raawwanne dhoksinee gallee rafne irriiba nu dhoowwarti jechuudha. Irriiba nu dhoowwarti waan akkana kan raawwattee jirta. Gaabbii galuu qabda waan kun amaadha dhuun jettee irriiba nu dhoowwarti. Inni akkasiisun maal jedhama? Afaan mana kiristaanaa keenyatiin illinaa kan jedhamtu. Xiinsammuu jennee waamnaa jechuudha. Bilchinni gaafa xiinsammuu irratti dabalamu namni beellada akka beelladaatti jiraachuu irra darbee akka waaqayyo fakkaachuu ta'uu danda'u of beeka jechuudha. Bilchina hafuuraa waasan xiinsammuu irratti daballe taanan namni nama ga'aa ta'a jechuudha. Kanaaf gaa'elaan dura bilchinni xiinsammuu keenya nuu dagaaguu qaba jechuudha. Akka isa bara kakuu seera laphee san keessa seera laphee irratti barreeffamee seera keenya irratti laphee keenya irratti barreeffamee seerri jiru cubbuu keenya irraa kan ka'e hojjechuu dadhabe sana akka hin taane qulqullummaadhaan hafuurawaadhaan xiinsammuu keenya qulqulleessinee gaa'elatti galuun baay'ee barbaachisaadha. Gaa'elli adeemsa kana keessa deeme qorumsi barbaade dootti dhufe ontuu isa jissuu hin danda'u. Diigamuu hin danda'u jechuudha. Itti yaadamee karoorfamee wantoota kana keessa darbee waan dhufeef salphaatti kan diigamuu danda'u waan hin taaneef bilchinni xiinsammuu baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu walumaa galatti bilchinni xiinsammuu jechuun gadi fageenya sirriitti yaaduu yookiin critical thinking jechuudha. Critical thinking gadi fageenya yaaduu danda'uun gaa'ela keenya sanaa fi aangoo qabeessa humna qabeessa qilleensa raafamu faana akka hin raafamne addunyaa raafamtu faana akka hin raafamne taasisa jechuudha. Ispeeshaalii amma addunyaa teekinooloojiidhaan baay'ate kana keessatti waa baay'ee jira jechuudha. Kanaan akka hin raafamne taasisa gaa'elli wantoota kana keessa darbe. Kanaafuu gaa'elaa fi ulagaan barbaachisaan insaan armaan olitti kaafaman kun ijoodha. Isaan ijoodha jechuudha. Egaa ulagaa gaa'elaa kana adda baafannee wantoota gaa'elli barbaadu kan hunda isaa guunnee dubrummaa foon keenyatti irraa kaasnee eeyyama waaqayyoo gaafachuu irraa kaanee wantoota kana hunda guunnee booda raawwii sirna gaa'elaatti seennaa jechuudha. Raawwii sirna gaa'elaatti. Egaa qulqulluchi Paawuloos ergaa isaa Qorontoosiif barreesse tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 14 lakkoofsa 40 irratti akkuma barreesse hundumtuu haala fi sirnaan haa ta'u. Kanaaf raawwii sirna gaa'elaa keessatti gaafa gallu gaa'elli haala qaba. Akkaataa ittiin gaggeeffamu qaba. Kiristaanonni biratti ispeeshaalii addatti gaa'elli seera fi dambii mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Gaa'ela seera qabeessa ta'e kana akkamitti akka raawwannu manni kiristaanaa keenya seera isaa lafa gootee jirti jechuudha. Akka mana amantaa keenyatti gaa'elli raawwatamu kaayyoon isaa galmi isaa tokko ta'ullee haala lamaan gaggeeffamuu danda'a. Innis gaa'ela tagliilii fi qurbaanaa itti manni kiristaanaa keenya bakka lamatti qoodda jechuudha. Gaa'elli tagliilii fi qurbaanaa waan ta'eef gaa'elli bakka lamatti qoodama jechuun raawwii isaa. Raawwii gaa'elaatti bakka lamatti qoodama. Garuu gaa'elli tokkuma. Gaa'elli tokkuma jechuudha. Gaa'elli akkuma sila jenne kaayyoo mataa isaa danda'e. Galmaan gahuu keessatti garaagarummaa waan hin qabneef gaa'elli tokkuma. Haalli raawwii isaa garuu tagliilii raawwachuu fi qurbaanaa raawwachuu jedhamee bakka lamatti qoodamaa jechuudha. Lamaan isaaniitu manni kiristaanaa keenya eeyamteerti. Gaa'ela tagliilii jechuun maal jechuudha? Tagliilii jechuun gonfoo waan jennu jechuudha. Gonfoo. Gaa'elli kiristaanaa inni sirriin kan beekamuu fi waaqayyoos immoo kabaja isaa kan kennuuf gaa'ela tagliiliiti. Maaliif wareegamummaa inni kun qabuu fi inni sun qabu garaagarummaa qaba waan ta'eef.
Gaa'ela keessatti wareegamummaan hin barbaachisa jenneerra. Gaa'ela dura wantoota amma kaasne kanaan hubanneerra waan ta'eef. Gaa'elli taklilii garuu gaa'ela isa qurbaana kana caala ulagaa guutamuudhaa qabu isa caala waan qabuuf wareegamummaa guddaa gaafata jechuudha. Wareegamummaa guddaa qaba. Namoonni durbummaa foon isaanii qaban yookiin immoo durbummaa foon isaanii eeganii gaa'ela kana kan gaantu kana raawwata. Wantoonni amma armaan olitti kaasne kun warra eeggateetu gaa'ela kana raawwata jechuudha. Gaa'ela taklilii gaafa jennu. Gaa'elli sirna taklilii malee akka hin raawwatamne manni kiristaanii keenya seera irratti barreessiteerti. Fitaana Agastii boqonnaa 24 irra gaafa laala. Fitaana Agastii irratti bal'inaan barreeffameera jechuudha. Gaa'ela kamtu barreeffama? Gaa'elli taklilii kun ga'ee guddaa akka inni qabu. Gaa'ela taklilii jechuun immoo maal jechuudha? Goonfoo badhaasa mana kiristaanaatti irraa argamu fudhachuu jechuudha. Sirnoonni isaan ittiin raawwataman eebbi isaan kennan manni kiristaanaa seerri ishiin barreessiteef tokkollee ta'u gaa'elli taklilii kun wareegamummaa inni barbaadurraa ka'ee baay'ee beekamuu kan qabu mana kiristaanaa keessatti kan beekamedha. Manni kiristaanaas gaa'eluma kana qabdi turte. Rakkoon jiraannan yookaan immoo kiristaanonni gaa'ela kana faana deemu hundi isaanii gaa'ela kana faana deemuu waan dadhabaniif gaa'ela isa lammaffaa gaa'ela qurbaanas yaa ta'uu fi warra wareegamummaa kanaaf fulla'uu dadhaban jettee tumte malee gaa'elli inni sirriif hangafti akka amma armaan olitti dubbisaa ture kan durqeerrummaa isaanii jalqaba eeggatanii mana kiristaanaatiin alatti gaa'ela isaanii odoo raawwatin gaa'ela qulqullummaa isaa eeganii amma gaafa gaa'elaatti eegamuun sun gaa'ela kana wareegamummaa akka inni keessa akka darbeessa taasisaa jiru. Kanaafuu gaa'ela kanaaf durbummaa foonii qabaachuun dirqama ta'a. Gaa'ela taklilii raawwachuuf durbummaa foonii qabaachuun dirqama ta'a. Yeroo tokko tokko haalli barsiifata mana kiristaanaa keenya keessattiin ala namoota adda addaatiin dubrummaan nam tokko yoo qabaate an tokko shaffanuu danda'a yookiin immoo haguuguu danda'a ol butuu danda'a kan jedhamu hin jiru jechuudha. Yaadni akkanatti qabu kun ni jira. Garuu manni kiristaanaa keenya barsiifata akkanaa hin qabdu. Dubrummaa nama tokko haguuguu hin qabdu. Lamaan isaanii dubrummaa foon isaanii eeggachuu qabu. Badhaasa kana argachuudhaaf taklilii yookiin immoo goonfoo kana argachuudhaaf lamaan isaanii dubrummaa foon isaanii eeggachuu danda'u qabu. Yoo hin taane inni itti aanu kaawwameefidha waan ta'eef isa bira dhaqu. Maaliif jalqabumaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa gaa'elatti seennu gaafa fariisonni gaafii gaafachaa turan gaafii fariisotaa eega deebisee fi booda isaan booda immoo duuka bu'oonni gaafii gaafatan. Gaafii duuka bu'ootaa gaafa deebisuun maal jedheen? Ani immoo isiniin hin jedhan. Odoon gaafatiin dura jiru. Ani inni yaada kana kaaseef. Maal jedhee? Ani isiniin hin jedha. Namni haadha manaa isaa hiike kan hiikamtes ka fuudhe inni sagaagaleera inni jeeraa jedhe. Gaafa sirrifatanii duuka bu'oonni iyyuu akkas tanan immoo ammaa gaa'elli gaarii miti raawwachuun gaarii miti jedhanii kan keessa galan. Kanaafuu gaa'ela taklilii raawwachuu qaba kiristaanni kamiyyuu kan jennu yoo taklilii hin taane ta'e isaan dura dubrummaa foossaa balleessa jechuudha. Dubrummaa foossaa balleessa jechuun immoo nama biraa wajjin jiraate jechuudha. Nama biraa wajjin jiraate yookiin immoo jireenya dura jiraate jechuun immoo jechuudha sagaagalee jechuudha. Sanaafuu kiristaanni kamiyyuu kanatti dhufuu qaba jechuudha. Of eeguu qaba. Of eeguu qaba. Dubrummaa isaa foonsaa eegee dubrummaa foonsaa fi foonshii eegee booda mana kiristaanaatiin goonfoo kana badhaafamtee seerri raawwatamu sun seera taklilii ta'eetu mana kiristaanaa keessatti yoo jiraatirree badhaasa isaaniif kennamu addatti jira jechuudha. Manni kiristaanaa badhaasa kanatti maal gooti? Goonfoo kenneetiif jechuudha. Goonfoon sun immoo maal agarsiisa? Kanaan dura hojiin ati hojjette wareegamummaati kana bira ga'uudhaaf goote hunda isaatiif badhaasa kanas mala jettee goonfoo eega kenneetiif booda goonfoo san immoo taklilii sun darbee guyyaa gaa'elaa san eega irra ture booda irraa fuuti. Irraa fuudhuu ishii immoo maal? Egaa goonfoo tokkichaan biraa si eeggata. Gaa'ela kana raawwatteerta. Gaa'ela kana akka raawwattuuf qulqullummaa isaa eegdee dhuftee raawwattee goonfoo kana fudhatteetta. Qulqullummaa foon ofii eeguun qeerrummaa keessatti yookiin immoo durbummaa ofii eeguun baay'ee waan jimaadha. Keessattuu bara kana keessa jechuudha. Bara guyyaa guutuu namni nama dogoggorsiisaa oolu kana keessatti durbummaa foon ofii eeguun baay'ee murteessaadha. Kanaaf manni kiristaanaa kan ta'eef raawwattee isaan booda immoo irraa fudhate.
Maaf irraa fudhate gonfoo san maaf mana kiristaanaatti deebisa? Maaf itti fayyadame? Akka kabaja lubootaa sanitti maaliif kaawwatee hin deemne? Luboonni amma takka lubummaan kennameef taanaan kabaja lubummaadhaaf isaaniif kenname san kaawwatanii deemu. Kuni garuu akkasumatti irraa fudhatama. Kanaaf maaliif irraa fudhatu? Gaa'ela keessa seenuun wareegamummaa hunda xumuruu miti. Jalqaba waan ta'eef. Gaa'ela keessa seentee immoo kaayyoo gaa'elaa armaan olii kan hunda isaa raawwattee waan hojjechuudha malte hundayyuu hojjettee kaayyoo gaa'elaa fayyina namaa argamsiisuu yookiin immoo Waaqayyoon nu fakkeessuu danda'a. Fakkeenya Waaqayyoo akka taanu gonka nu godha. Anjanna isa yoo raawwanne booda irratti immoo gonfoon kun nuu kennamaa jechuudha. Gaafa fiigicha keenya xumurre akka qulqullichi Phaawulos san jedhe sana nuu kennamaa jechuudha gonfoon kun. Kanaaf nu ol keechi mana kiristaanaa. Nu ol keechi. Gaafa nuti wareegamummaa keenya kana immoo gaa'ela keessatti raawwannee seera fi dambii gaa'elli eegu san keessa dabarre gaafa dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos murteedhaaf dhufe san gonfoon kun nuu kennama. Gonfoon kun nuu kennama. Gonfoon qulqullummaa kana gaafas isiif fudhannaa jechuudha. Kanaaf gaa'elli taglilii kun yookiin immoo gaa'elli gonfoo kun kabaja guddaa kan qabu wareegamummaa guddaas kan nu gaafatu jechuudha jechuudha. Inni lammaffaan immoo gaa'ela qurbaanaati. Egaa manni kiristaanaa keenya nama jaalatti. Kiristoos irraa waan dhufeef nama jaalatti jechuudha. Nama immoo akka carraa dubrummaa foossaanii ineenne kana immoo gatuu hin qabnu. Kiristaanummaa keessa baasuu hin qabnu jettee sirna gaa'elaa kana hundeessiteef jirti. Raawwii sirna gaa'elaa kana gaa'ela qurbaanaa jettee hundeessiteef jirti. Garuu asirratti wanni beekamu qabu. Kitaaba qulqulluudhaan akka walitti hin buune. Namni sirna gaa'elaa qurbaanaa kana raawwatu isaan lamaan gidduutti durbummaa isaanii yoo badeedha. Akka seera mana kiristaanaa keenyattii fi akka seera kitaaba qulqulluutti. Kanaafuu gaa'elli qurbaanaa kun filannoo nama akkamiitiif kenname namoota durbummaan foonii isaanii isaan gidduutti badeef. Namoota durbummaa foonii isaan gidduutti bade gaafa jennu dubartii takkaa fi dhiira tokko gidduutti durbummaa foonii isaanii ashiitis isa biratti anisaatis ishii biratti yoo bade sirni gaa'elaa qurbaanaa kun gaggeeffamaaf jechuudha. Kana jechuun gonfoon hin godhamuuf jechuudha. Garuu namoonni jireenya garaagaraa bakka ishiinis dhiira biraa biratti innis dubartii biraa biratti yoo durbummaa isaa balleesse sagaagalummaa jedhama. Kana jechuun eenyu bira dhaqa? Isa wangeela Maatewos boqonnaa 19 irratti barreeffame san bira dhaqa jechuudha. Haadha manaasaa kan hiikamte kan fuudhe inni ijjeeraa kan jedhu san bira dhaqa. Nama biraa wajjin jiraachaa turan jechuudha namni sun. Nama biraa wajjin jiraatan tanan immoo namoota sana wajjin itti fufuun dirqamata. Qurbaana raawwachuudhaaf dirqama. Namoota sana wajjin itti fufuun baay'ee murteessaadha. Kabaja argachuudhaaf, eebba argachuudhaaf namoota jalqabaa sana wajjin itti fufuun barbaachisaadha. Dhiira tokkoof dubara tokkotu barbaachisaa jedhameera. Kuni ani zarrafamuu miti. Seera Waaqayyoon kenne waan ta'eef. Waaqayyoon immoo irra deebi'ee wangeela Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 6 irratti lakkoofsa 3 irraa kaatanii yoo dubbisanii argattu lakkoofsa 4 irratti adda godhee immoo dubbateera. Jalqaba koo dhiira tokkoof dubara tokkotu ture jedhe. Isa kana zarrasuun hin danda'amu. Gaa'elli diigamuu kan danda'u maal jedhee sagaagalummaa alatti namni haadha manaasaa hiike ani hiikamte kan fuudhe ijjeera. Kanaan ala hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu nuti har'a haadha manaa nama biraa wajjin yookiin immoo nama biraa wajjin dubrummaa foonii keenya balleessine nama biraa wajjin immoo gaa'ela qurbaanaa godhannaa jechuu miti. Implification isaa hiikni isaa akkas miti. Dubrummaa foon keenyaa nu jidduutti yoo bade nama lama taane jidduutti yoo bade gonfoon nuuf hin godhamu dura balleessine irra waan ta'eefidha. Sanaaf akka waan nama barbaanne wajjin jiraachaa turre qurbaana raawwannuutis ilaaluun hin barbaachisu. Inni immoo sagaagalummaadha. Gochuun nu barbaachisu jechuudha. Isa gochuun nu barbaachisu. Dhiirri tokko dubaruma tokko. Kanaaf isaan nama akkasii kanaaf qurbaanni kan raawwatamu isaaf jechuudha. Inni biraaf inni xumuraa namoota gaa'ela isaanii kanaan dura raawwatan. Fakkeenyaaf amma waan qabatamaa lafa jiru amma hawaasa keenya keessa jiru yoo laalle namoonni hundi egaa kiristaanni gaa'ela isaa akkaatti raawwachuu qabaanneera. Namoonni immoo sirna kanaan dura kanaan booda garuu kiristaanni
Barnoota gabarate barnoota kiristaanummaa gabarate gaa'ela isaa akkaatti raawwachuu qaba. Kanaan dura abboonni keenya yookiin immoo obboleewwan keenya gaa'ela isaanii addunyaa wadhaan raawwatan akkam godhu. Amma immoo gara wangeela kana baratanii gara mana kiristaanaatti yoo deebi'an maal gochuu qabu gaa'ela isaanii akkamitti eebbisiisuu qabu kan jedhu gaafiin ka'uu danda'a. Maal gochuu qabu kan jedhu manni kiristaanaa keenya kanaafis sirna qabdi jechuudha. Lamaan isaanii abbaa gaabbii isaanii wajjin haasaanii daa'imas yoo qabaatan rakkoon qabu abbaa gaabbii isaanii wajjin haasaanii raawwatanii foonii fi dhiiga waaqayyootiin tokko ta'uu hin danda'u. Isaan booda jireenya foonii fi dhiiga waaqayyootiin jiraatu jechuudha. Abbaa gaabbii isaanii mariisanii gaabbii isaanii galanii gaa'ela isaanii haaromsan jechuudha. Kana jechuun dhiiga fi foon waaqayyootiin walitti deebi'anii waliin isaaniitiin qorrobanii foonii fi dhiiga waaqayyoo waliin fudhatan jechuun tokko ta'anii jechuudha. Akkuma silaa san tawaahidoo ta'aaf jechuudha. Tawaahidoo kan jedhameef ikkoo foonii fi dhiiga waaqayyootiin. Dhiiga waaqayyoo jalqaba haadha keenya qulqulleetti dubaroo maharamiitirraa dhufee tawaahidoo ta'ee qaraan yerootti nuucite santu amma immoo mucaa namaa tokkoomsaa jechuudha. Sanaaf gaa'ela keenya mana kiristaanaatti deebinee raawwanne gara mana kiristaanaa dhannee gaa'ela keenya foonii fi dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaan haaromsachuu dandeenya jechuudha. Gaafas nu eebbifama. Jalqaba odoon beekin osoo barnoota mana kiristaanaa kana sirriitti nu hubatin raawwanne ta'a. Amma immoo barannee qulqullummaa sanitti deebi'uu qabna. Kaayyoo gaa'elli galmaan ga'uudhaa qabu malu san ispeeshaalii addatti fayyina raawwachuu kan jedhu san waaqayyo fakkaachuu tokkummaa waaqayyootti makamuu waaqayyo wajjin wal baruu kan jedhu sanitti nu fiduu qabaa yoo jenne irra deebinee foonii fi dhiiga waaqayyootiin tokko ta'uu qabna. Irra deebinee gaafa jennu cidha raawwachuu qabnaa jechuu miti. Foonii fi dhiiga waaqayyootiin walitti haati manaatii fi abbaan manaa tokko ta'anii foonii fi dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaan walii isaaniitiin qorrobuun gaa'ela isaanii haaromsa. Tokko isaan godhaa tokko ta'anii jechuudha. Gonka isa sirrii san ta'anii jechuudha. Sanaafuu inni sun gochuun gaa'ela keenya haaromsuu danda'a. Dhumarratti gaafilee mana kiristaanaa keenya keessatti namoonni kakkaasanii fi wantoota raawwataman kaasnee xumurraa tokkoffaa qubeellaan maaliif harka bitaatti hidhama? Qubeellaan maaliif harka bitaatti hidhama? Lammaffaan immoo inni ishiin immoo isatti maaliifiiti? Waaqayyo uuman yommuu Hewaan qaama addaa birraa uumu gonka osoo hin mugin gonka osoo hin dhagayin keessatti irree kaasnee turre kana maaliif ta'e? Yeroo keenya kana keessatti gaa'elli baay'inaan maaliif hiikkata kan jedhu fi dhumarratti mana kiristaanaa keenya keessatti gaafa gaa'elli raawwatamu qubeellaatti hidhama. Qubeellaan tun immoo geengoodha. Bakki ishiin itti akkasitti yeroo irra deddeebinee ilaallee bakki nuti ittiin addaan baasuu dandeenyu jiru geengoodha jechuudha. Maaf akkas taate? Iddoo wayitii maa bakka qabatan qabaachuu baatte kan jedhu ilaallee xumurraa. Tokkoffaan qubeellaan maaliif harka bitaatti hidhama? Bitaa gaafa jennu amma akkuma beekumsa hawaasa keessa jiru akkuma nuti beennutti bitaa jechuun dadhabaadha. Namni harka isaa mirgaatiin waan tokko fageechi darbadhoo jedhanii fi harka bitaatiin darbadhoo osoo jedhanii tokko miti jechuudha. Harki bitaa dadhabaadha jechuudha. Harki bitaa akka harka mirgaa ittiin hojjetu. Kanaafuu dadhabina ibsaa jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Harka bitaatti godhachuun isaanii ani dadhabina kiyya sitti. Atis immoo dadhabina keenyatti wal gargaarree raawwannee dadhabina wayii wal gargaarree raawwannee mootummaa waaqayyoo waliin dhaalla. Cubbuu karaa foonii nutti dhufu wal gargaarree aniif ati walitti hirkanne mootummaa waaqayyoo waliin dhaalla jechuu isaaniiti bitaatti godhachuu isaanii. Mootummaa waaqayyoo waliin dhaalla wal gargaarree. Hanqina keenya immoo waliif furanna. Sanaafuu kaa qubeellaa ittiin raawwannee harka bitaatti qubeellaa dhiinee raawwannee ishiin hanqina akkasii qabdi inni hanqina qaba jechuu hin dandeenye. Inni rakkina akkanaa qaba inni rakkina akkasii qaba jechuu hin dandeenye. Beenneti waan ta'eef gaafa harka bitaatti goonuu san rakkina ishii baachuudhaaf innis rakkina isaa ishii baachuudhaaf ishiinis rakkina isaa baachuudhaaf goone waan ta'eef kanaaf manni kiristaanaa keenya qubeellaa harka bitaatti nu goote jechuudha. Inni lammaffaan inni ishiitti ishiin immoo isatti dhuun akka amma jenne kana jechuudha.
Ani rakkina kee tasii baadha. Atis rakkina koo naa baadhu jechuudha. Walii baannaa tara walii baannaa jechuudha. San keessattuu ifeera waan ta'eef inni sadaffaan immoo kaasnee turre. Abbaan keenya Addaam gaafa haati keenya Hewaan cinaacha isaatirraa uumamtu gonka osoo hin mugin gonka immoo osoo hin ka'in ture. Sababni isaa isuma jalqaba kaasne sana jechuudha. Maaliif osoo gonka mugee jiraate gaafii itti taati eessaa dhuftee ani koobaan ture eessaa dhuftee gaafii akka ittiin taane. Gonka osoo dhagaye immoo hoggaa cinaacha isaatirraa yommuu cinaacha isaatirraa uumamtu sana dhukkubuu waan danda'uuf isa sana hir'isuudhaaf jedhee gooftaan keenya Waaqayyoon ogummaa isaatiin gonka akka hin rabne gonka immoo akka hin dhageenye godhee Hewaan akka inni jaalatu akka inni immoo gaafii isatti hin taane godhee uume jechuudha. Inni arfaffaan yeroo keenya kana keessa gaa'elli maaliif hiikama baay'inaan? Sanaadha kun wanni guddaa fi hangafti beekuu kan qabnu gaa'elli maaliif hiikama? Maal ta'eeti? Parsentii 100 keessa mana murtiititti faayilli ilaalamaa oolu faayila gaa'elaati. Hiikuu maaliif? Gaa'elli addunyaa kana keessatti raawwatamaa turu adeemsa amma jennee kana keessa waan hin dabarreef. Adeemsa amma jennee kana keessa waan hin dabarreef. Lammaffaa immoo kaayyoo gaa'elaa waan hin beekneef. Kaayyoon gaa'elaa akka waan daa'ima godhachuu itti fakkaatee, kaayyoon gaa'elaa akka waan maallaqaan wal gargaaruu itti fakkaatee, kaayyoon gaa'elaa akka waan iddoo wayiitii fuudhanii iddoo wayii nama jiraachisuu itti fakkaatee gaafa waan san dhaban namni gaa'ela hiikaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo bilchina waan hin qabneef, bilchina gaa'elaa waan hin qabneef, rakkoo uumamee xiinxalanii hiikuu waan hin dandeenyeef rakkoo kanarra maal balleessitee osoo jettanii gaafattanii nama akkasiitti sittanii yoo gaafattanii yookaan amala shiitan dadhabee akkana shiitan dadhabee akkas shiitan dadhabeedha. Kan ammoo beekatitti seene jechuudha. Gaa'elatti gaafa seenu namni beekatitti seene. Ol danda'uun baay'ee murteessaa waan ta'eef. Inni xumuraa geengoo maaliif taate qubeellaan tun maaliif geengoo taate kan jedhu gaa'elli keenya xumura kan hin qabnedha. Amma dhumaatitti. Amma qabeenya argannutti miti. Amma daa'ima argannutti miti. Amma maal argannutti miti. Gaa'elli keenya xumura hin qabu. Amma addunyaa kanarra jiraannutti gaa'ela kanaan jiraanna jechuudha. Xumura akka hin qabne. Foon keenya mooksaa gara jireenya bara baraatti ittiin jiraanna. Amma bara baraatti ittiin jiraanna jennee kaa'uu kan qabnudha. Kanaaf geengoo taate jechuudha. Yeroo tokko maaltu jira? Hawaasa keenya keessatti aadaadhaan amma samaanaa jennee yookiin immoo 80 jennee kan keenya kun maal sinitti fakkaata? 80 jechuun maali? Namni gaafa umurii isaa waggaa 80 ta'e gara dulloomuutti dhufa. Gara dulloomuutti dhufa jechuun immoo maal jechuudha? Foon isaa baay'uma isaa hin dogoggorsiisu. Kanaafuu gaafas gara waaqayyootti gorree raawwanne walii keenya gara waaqayyootti gorree fedha foon keenya already hin jiru jechuudha. Hin jiru. Gara waaqayyootti gorree tajaajila waaqayyoon nurraa barbaadu hojjechuu qabnaa jechuu isaati. Amma waggaa 80tti namni fedha foon isaa raawwachuu hin qabu jechuudha. Kana jechuun karaa biraati. Maaliiflee gaa'ela jechuun jalqaba akka kaasne fedha foon keenya raawwachaa ooluu kan taane fedha foon keenya hir'isaa deemuudha. Fedha foon keenya hir'isaa deemuun gaa'elaan moofamne fedha foon keenya hir'isnee akka nu hin dogoggorre akka sagaagalummaa nutti hin taane hir'isaa deemne gara mootummaa waaqayyootti hin gaalu yookaan immoo tiyoosisii dubbii fayyinaa keessatti gahee guddaa qabaachuu akka ta'uuf kanaaf 80 booda immoo namni fedha foonii hin qabu jenneet seera 80 inni keenya malee 80 booda walii ginaa jechuu miti. Walii ginaa jechuu miti. Kanaaf walumaa galatti gabaabbinaan gaa'elli ortodoksawaa mana kiristaana keenya isa kana fakkaata waaqayyo gooftaan keenya jidduu keenyatti argame sa'aatii kana hundaan wajjin ta'e maqaa isaa kan eebbifamu haa ta'u jecha barannes diinni keenya keessatti akka nurraa fudhanne firee 30 60 100 buusne akka ittiin jiraannu waaqayyo gooftaan keenya nu gargaaru waaqayyoof galannaa ta'u.